Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barnoota keenya duruusu muhimmaa darsi torbaffaa arkaana salaataati irra. Arkaana jechuun yoo beekaadhaa dhiiste salaanni guutuma si jalaa bada. Qabaan gana yoo beekaa dhiiste salaanni guutuma si jalaa bada. Yoo irraanfiidhaan dhiiste raka'a takkitti arkaana keessatti dhiifte san deebisteeti sujuuda sahwii fidda. Takbirtaa hidhannaatii fi salaamtaa malee. Takbirtaa hidhannaatii fi salaamtaan keessan arkaanuma ta'anii isaan keessan galan. Amma isin galee arkaana jechuun maal jennee yoo beekaa dhiiste salaatumaa guutuu bada. Yoo irraanfiidhaan dhiiste ammoo maal jenna raka'a takkitti arkaana keessatti dhiiste san deebisteeti sujuuda sahwii boodarra fiddaa jenna. Bakki tun jabduu qabaagaa. Laaftuu seetanii biran kutin amma afaan Oromoo taanan. Fakkeenyaaf gana arkaana salaataa gallakkaa'uu deemnu. Yoo waan ammas hin jee kan hin qabanne naguma lakkooytee bira kutta malee arkaana isa yoo balleesse akka gootu nu beekta? Hin beektu jechuudha. Idan arkaana irraa takka namni balleesse maal godhaa? Raka'a takkitti arkaana keessa balleessan baddee jirti jechuudha. Maal godhuu qabare? Raka'a takkitti san deebisee sujuuda sahwii jala fida. Gabaabinaan shuruurni salaata guutuu balleessa. Arkaan immoo raka'a takkitti san balleessaa jechuudha. Irraanfiidhaa yoo ta'e beekaa yoo ta'e immoo salaata guutuu balleessa. Mathalan jilba qabachuun arkaana. Sujuuduun arkaana. Nam tokko yoo sujuuda irraanfatee ol ka'e maal jennaan raka'aan takkittiin inni keessa sujuuda irraanfate san guutumatti hin jirtu jennaan jechuudha. Galamma sujuuda qofan deebisu raka'aa takkittii sujuuda keessa dhiisisan guutumatti tanumammoo ol keessan tanumammoo yoo lammaffaarra sujuuda irraanfate tanumammoo sadaffaadhaaf silaa ol keetana lammaffan ni jedhaa barra. Masini galee san jidduudhaaf ormaa godheetuma yaadaa beete silaa sammumaan san jirtu dhiisisan jee ta sujuuda keessa dhiisisan jidduu darbee tamma ol keetana sadaffaa godhate jechuudha. Galemma dubbiin kun isin raka'a lammaffaa keessa sujuuda irraanfattee ol kaate eeguma dhaabbattee sujuuda irraanfachuu yaadatte maal goota? Kan mammaan tana dhaabbachuu jirtu kana lammaffaa ni jette jechuudha. Lammaffaa silaa salaattee bira garuu sujuudni kan keessaa irratteef maal ta'e kuma waan hin jirree darbiteeti hamma silaa sadaffaaf dhaabbachuu jirtu kana lammaffaa ni jettee san jidduu darbite yaaduman. Dhumarratti yeroonii fi salaata fittee sujuuda sahwii sujuudaa jechuudha. Galemma arkaana ganaa gallakkaa'uudhaa deemnu kana irraanfiidhaan namni dhiise maal godha jennee raka'aa takkitti arkaana keessa dhiise san deebiseeti sujuuda sahwii fidaa takbirtaa hidhannaatii fi salaamtaa malee. Arkaana irraa lameen kun keessaa ba'an jechuudha. Takbirtaa hidhannaa namni dhiise salaatuma guutuu deebisa. Salaamtaa namni dhiises salaatuma guutuu deebisa. Lamaan kun keessa jiran. Mas ni galee arkaanuma ta'u wajjin isaan namni isaan dhiise salaatuma guutuu deebisuu qaba malee raka'aa takkitti qofa deebisuu qaba jechuudha. Maal? Arraan fiyyoo dhiiste. Hattanuma haasoo jiru salaata guutuu deebisa. Arraan fiidhaan haa? Arraan fiidhaan akkasi. Hayyemee arkaanowwan yoo namni isa dhiise raka'aan takkittiin jalaa baddu kana agalla qoynu irraan fiin baannaa beekaaga. Beekaadhaan dhiisnaan salaata guutuu bada jenna. Takkaffaa dura arkaanni kun 14. أركان الصلاة وهي 14 أركان الصلاة خرافري تكفان القيام مع القدرة دنديتي راوجين دابچو دنديتي كباتن دابچو جما يو دنديتي كباتن دابچو أركان يو دنديتي كباتي أركان أبيخيغا يو دابچو دنديني شريعة الإسلام درك مسرن كيني مال غوتا تيسي صلاة يو تاون دنديني إستي صلاة الحمد لله خشريا كان ربي نوخن قال ما سني قتيانو تكبيرة الإحرام
takbirta hidan nadati Allahu akbari hidan nada Allahu akbarin yero salata hidatan jantuni arkana isin istajal kabatun jechu isin namni jain irran fi namni dise salaninu ni dabne salatuma guutu debisa mal goda salatuma guutu debisa isi arkana tawajjini sifi salanta kaisa basine duranu sifi salanta kaisa jiran galan masini nam to ko la faxe imam dura yo datelle salamni sani dabne imam bodo hidachu kaba imam bodo sanu Allahu akbar je arka wal fude hidachu kaba yo Allahu akbar odon je ni dati salamni san juru jechu galan khana birahun sadfa qira'atul fatiha qarawnis arkana salatat radak namni tokko rak'ahun dareset fatiha qarawun arkata kaffa lamaffa sadfa afrafa yo rak'a salat rak'a afrite qasadiyotes khalamayotes rak'ahun dareset fatiha arkan yo fatiha ramfatte rak'ata kitti fatiha khayse ramfatte samal gota debisteti bodar sujuda sahwi yo be khada fatiha riste salanin juro tak yo ammo nama imam duban salatu taati ati fatiha irranfatte imam ni sirra guuta jechu galamme sini nama imam duban salatu yo taati imam ma sirra jofa kana majil barra dakabate fatiha jenu lo mai garin siyasa jechu mesini gale garu ati fatiha wan la yo lalamtu miti arkana isin jechu khafrafa warruku jilba gabachura jilba gabachunis arkana salata khaysati arkan namta ko jilba gabachu ramfate to jilban gabatin sujuda huwe arkan takitin kaysati ruku ramfate san injirtu mal gora rakata kitti san debiset dumarati sujuda sahwi rafida jechu shanafa wal i'tidalu ba'da ar-ruku ruku aboda wal diriru jilbarra wal diriru skobatti arkan namni garin jilba gabate tuma chuman Allahu akbar jela fakku arkana dise jechuun tubbin jemtu garte arkana dise sujude manam tuchubu odo sami Allahu liman hamida je wal dirina chuma yo la fakku diman jannan arkana dise rakan takiti san jirtu yo be khadi se salata gutu bada yo ram firante mo rakata kitti san debisu qabajechu jahafa wa sujudu ala al-a'dha as-sab'a hum nawan tarbani ratti sujudu humna torban irratti sujudu ragawaduma sujuduni sarkan ratakka namta ko yo sujuda dagate mal goda rakata kitti ghaysi sujuda dagate sen debise sujuda sawi yo be khadi semmo salatu mabututu bad humna torban yero jan adda fi funya wal ratakka adda fi funyan tak chana chana laman sadi jilba laman shan finta kubala man torban jechu humna torban kan rasul finta kubala man gara ke blat kaddebu kaba finta kuba mila gara ke blat debu kaba arkila manillen gara ke blat debu kaba jilbila fajrachu kaba additini fi funyan walil lafatuku kaba namni garin addatana ko fan sujudeti funyan lafar alfude anga jalan namalalu dendo takkaga musalata tabajolle wote male hada laysa bisalat sanifu bakki sujudanin funyani fi adda wala takallafatu ko gaban jechu male adda ko fan sujudan funyan ko fan le sujudan wali lafatu ko gaban jechu salachu tarbafan warrafu minhu sujud ar-rahmata wal furu sujud ar-rahmata wal furu ni sarkan saddatafa wal jilsatu bayna sajdatayn sujud laman jiddu ta'ullen arkan namto ko sujudetuma odo wal diriren tayna chuma yo sujudete mas akuma nama ko shapiro kana rawje tigadebi enjuru arkana dis rakata kitti sen debisu kaba yo ran fente senu yo be khadi semu salatu mugutu debisu kaba salatu mugutu debisu kaba saglafa wa tumaninatu fi jami'il af'al dalagowan hunda khaysati tikishu tuturu kaba angam takka tuturu kaba jannan anga qadri wajibni jaamu takka wajibata kanatti dhufna qadri wajibata takka turu kaba yo jilbate fakkeenyaaf hanga subhana rabbiyal azim jaamu takka
turuu qaba jechuudha. Oggu takka. Hangas akka turuun arkaan. Jilba qabateetu moodoonii fi hanga namni subhaana rabbiyal aziim jedhu takka oduun turuu yoo godhatee arkaan balleessee jira. Arkaan takkittiin keessatti inni waan kana godhe san hin jirtu yoo irraan fiinte yoo beekaa ta'e salaata guutuu balleessite hangummaan sunu. Kurnaffaa wattartiibu bayna arkaan arkaana kana tartiibaan oofu jidduu isaa. Fakkeenyaaf faatiyaa qaraatiin jalqabaa mire faatiyaan maal tu'an quraanii kaan sunnaadhaan jilba qabachuu jilba irraa ol diriiruu sujuuda irraa ol diriiruu jidduu taa'uu sujuuda deebi'uu akka tartiiba kanaan oofuu qabdi. Fakkeenyaaf rukuu bira kuttee sujuuddee rukuutti ol deebi'uun hin ta'uu jechuudha. Tartiiba shari'aa lafa keessisan malee jechuudha. Arkaana kunis. Kudha takkaffaa wattashahhudu al-akhiiru attahiyyaata boodaati. Tahiyyaanni boodaatis arkaana salaataati. Eegalemma tahiyyaata boodaa yoo dhiistes rakaan takkitti san hin jirtu yeroo lamaan san deebisuu qaba. Inuutu attahiyyaanni boodaa gariin akka salaamtaa warra godhee jira safaataan ta'u inni. Attahiyyaata boodaa kana rakaa xumurtee jirta yoo irraan fi taate isuma qofa yoo deebistee illee ni ta'a warri jira laakinati rakaa takkitti sila attahiyyaanni irra taa'amuu qabu san deebisteetuma achi booda sujuuda saawii fiddaa jechuutu bareedaadha jedhan. Kudha lammaffaa wal juluusu lahu attahiyyaata boodaa kanaaf taa'uu fi qara'uun addaa beeka. Lamma wattashahhudu al-akhiiriin qaraatii san attahiyyaatu lillaahi as-salawaatu yennii jecha labsii sana qara'uun kun tashahhuda jedhama. Wal juluusu lahu ammoo teessuma teessuma miila lafa kaa'attee firra taa'uun san adda jechuudha. Tahiyyaata qara'uunis arkaana isaaf taa'uun sanillee arkaana lachuutu arkaana yoo dhiiste irraan fiidhaan dhiiste hin jiru. Kudha sadaffaan wassalaatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam nabii rabbii irratti salawaata buusuudha tahiyyaata boodaa keessatti. Tahiyyaata duraa keessatti dirqamaa miti. Tahiyyaata boodaa keessatti arkaana jechuudha. Kudha afuraffaa fi karraadhumaa wattasliimataani salaamtaa lamaan. Salaamtaa irraa takkumaatuutu arkaana malee ta'an takkuma salaamtuma takka salaamta bakkaati. Salaamu alaikum warahmatullahi garana jennaan taayoo dhiisee haatee deemtellee salaanni kee hin baduu jechuudha. Ati immoo numa jechuutu irraa afdali. Salaamtaa lamaan jeenni. Namti takkuma irraa fudhanne silaa sheekaa jee malee quraanni ni fi rasuulin jennee mire. Saniifuu salaamtaa irraa takkumaatuutu arkaana jenna. Takka immoo sunnaadha malee waa salaatan balleessu jechuudha. Laalamma tuni yoo odoon salaamatti namni tokko nama lafaa ka'ee deemee salaanni isaa hin jiru. Guutumatti hin jirre salaatuma guutuutu hin jirre. Takka salaamu alaikum warahmatullahi jennaan immoo hiikkate bakka. Namni gariin ni hunjuu taaruma takka salaamu alaikum warahmatullahi jeetuma ka'ee ka'ee deemu jira nagarri. Badin jennu salaanni isaa jechuudha. Garuutu afdalli salaamu alaikum warahmatullahi garanittis salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu walitti dabaltus bareedama. Gabaabdumatti salaanni arkaana kudha afran kana qaba. Arkaanni salaataa kudha afran kun takbiirtaa hidhannaatii fi salaamtaa keessaa baasnee kudha lameen kan namni isa dhiise maal godhu qaba? Rakaa takkitti arkaana keessa dhiise san deebisee sujuuda sahwii boodarra fidu qaba. Sujuudaan dhiise sujuuda qofaan deebisa wanni jedhamu hin jiru. Egalee rukuu'aan dhiise rukuu'a qofaan deebisan jettu jechuudha. Rakaa takkitti rukuu'a keessa dhiise san guutuu deebisuu qabda malee. Akkamittiin deebisee jettee rakkuma lammaffaa ta'a yoo takkaffaa waan kana balleessite takkaffaan san hin jirtu ammoo gisee silaa lammaffaa falqaatu kanuma takkaffaan jette. Yoo lammaffaa irra balleessite tanummaa ol kaatu sadaffaa ol kaatu lammaffaa goote. Yoo afuraffaa irra balleessite ol kaata silaa shanaffaadha. Afuraffaa san hin jiru waan ta'eef jidduu formaa gootee yaadaan jechuudha. Arra darsiin irraa kana fakkaataa asirra dhaabna subhaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.